Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanittis naa qaqqabu. Isiniin jechaa ka har'a mooyyuu oddoo keessa wanta jiruun isinitti argisiisaa erguuyyuu hin naqina viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Warroonni mooyyuu sabiskiraayibii gootanii hagaarraa na hordofaa jirtan guddaa isaa galatooma. Warroonni mooyyuu maamila koo hin taane waggaa jiraattas sabiskiraayibii godhuun maamila koo ta'a. Akkasuma warri haga ammaa turtiin afaan gootanii na jajjabeessaa jirtan hedduu tokko galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a oddoo koo keessatti oddoon kun dhugaa dubbachuuf oddoo ganaa ijaaramaa jirudha. Oddoo ganaa hin guddatinidha. Isa kana keessatti viidiyoo isinii waraabee too hin agarree laftillee lafa mijataa miti lafa yookaan kosii qabaateetii miti osoo kosii qabaate osoo lafa mijataa ta'e mooyyuu hagam akka nama boonsuu fi hagam akka egaa kaas keessatti wanta fireeshii ta'e oddoo keenya keessatti argachuudhaaf kan jedhu qabadhee too dhufe jechuudha. Oddoo itti haxiree itti bareechee akka oddoo tanaan dura mana jireenya koo irratti ijaarradha jedhee viidiyoo isiniif waraabee sanii. Osoo akkas ta'ee osoo akkasitti haxirii qabaatee bootan kun akkamitti akka waan nama ajaa'ibu keessaa jechuudha. Taakiltii akkamii kan biqiltuu akkamii akka namaa kennu kunoo ijuma kootinaan ani kunoo isa duuba ta'ee tanan isa waraabaa akkamitti akka buusee wanni kun maaliin biqiltuun kun akkuma argaa jirtan maangoodha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf lafti lafa ashawaadha. Egaa ka Adaamadha iddoon kun iddoo mana kiyyaati jechuudha. Amma bakka hin jirudha. Haa jiraadhu malee haxiriitti haxiree baay'ee kunuunsatoo hin jiru. Egaa ka barana kutannoodhaan itti ka'eetoo jira yeroo gara galgalaa fa'aa jechuudha. Yeroon firii ta'etti oddoo keessa wanta baay'ee facaasetan jira jechuudha gaamma. Egaa ka akkuma argaa jirtan humna hin qabu laal irraa bu'aatoo jira. Wanni akkuma argaatoo jirtan dhugaa baay'ee garaa nama nyaata. Hogganaan harkaan qabe bosok jedheetoo irraa bu'a jechuudha. Akka gaarii godhate hundi isaatu muka argaa jirtan kana jechuudha. Mukni kun hundi isaatu ija qaba. Bakka gurguddaa kanarratti argaa jirtanii akkatti inni gadi rarra'eetoo jiru mukni isaa dugda duubanillee ni jira jechuudha. Marsaataan isinitti argisiisaa kuni eessa odduma koo keessadha jechuudha. Oddoo kana haxiriitti haxireetti miti calliseetuma kan akkanumaan dhaabbateetoo margeedha. Egaa ka amma kanarratti argee barana wantoota baay'een facaaseetoo jira. Egaa biqiltuu adda addaallee biyya alaatii fideetoo dhufe jechuudha. Egaa rabbi nuun haa gahu barana mooyyuu Adaamaa roobni baay'ee dansaadha. Baay'ee rooba akkuma argaa jirtan kana akkuma gadi rarra'ee akkanatti qabateetoo jiru kanaadha kan jiru. Isiniin jedhaa egaa kanarratti goriin as keessa deemaa oddoo haxirii ittiin haxiramnee akkuma argaa jirtan kana callifameetoo haxirii callifameetuma zim jedhee waanuma ta'e walitti qaqqabameedha jechuudha buutaan kuni. Kanaafuyyuu kunoo kana fakkaata. Garuu asuma keessatti akkatti inni marge baay'ee nama dinqisiisa. Egaa anis amma itti baree jira lafa kana. Lafa biqiltuu magarsu ta'uu isaa argee jira. Kanarraa kan ka'e barana itti kutadheetu jira jechuudha. Haxiriillee itti haxiree, tolcheetti haxiree akkasuma immoo biqiltuuwwan alaa fideetoo dhufe amma facaasee jira jechuudha. Biqiltuu kan biyya keessatti illee wantoota baay'ee facaasee jira. Kan akka paappayyee, homtuu natti namni maangaa, burtukaana wantoonni ani facaafne hin jiru. Egaa barana roobni baay'ee rooba bareedaadha kan itti jiru. Kan immooyyuu burus waan ta'ullee ka rabbumatuyyuu harkaa qaba jechuudha kanarra. Amma biqiltuun ija godhate. Biqiltuun ni nyaatama jedheetu eegamu akka jiru laala. Kun oddoo eessumaati miti mana anamma keessa jirudha jechuudha. Kanaafuyyuu manni anamma keessa jiru kun haala kanaan biqiltuu qaba. Egaa ka haxiriitti naxirre sababbi isaa maal mana tanaan dura waraabessanii argisiisee jira. Ani mana jireenyaatti tan ijaarradha jedhee tan haxiriidhayyuutti naxirreeyyuu jechuudha. Garuu haala kanaan biqiltuu biqilchaatu jira. Nyaata. Egaa akkuma beekamu ashawaadha. Namoonni baay'een beekuu dandeessan Adaamaa keessa lafti ashawaadha. Keessattuu naannoon ani amma irratti biqiltuu kana waraabatu jiru jechuudha. Mana tanaan dura yeroon beerutti jiru bite jedheetu isinitti hime san irratti ashawaa bicha yeroo darbe shintibeetiin waggaa qofforamu haga meetira 3 waggaa qofforamu meetirri 2 muluun ashawaa taramaa ture jechuudha. Meetira 3ffaa keessattidha kan biyyeen yookaan supheen yookaan biyyeen gurraacha kan argame. Biyyi eenyuyyuu gurraacha miti biyyee diimaa ta'etu kan argame jechuudha. Ashawuma kanarratti biqiltuun kana fakkaatu biqileetu argame. Egaa karaa ka'achaa nutti illee waggaa akkana naaf wanni jedhee isinitti argisiise paappayyeen hagam akka inni guddatee paappayyeen illee ni jira. Viidiyoo kana walumaan ilaallaa erguyyuu naqinaa kuni dhugaa egaa ka waggaa kunuunfamee oddoo kanarraa yookaan kaarii kanarraa akka furuutii akkamii yookaan immoo biqiltoota akkamii akka argamu
kanuma muka tokkicha kanarraa tilmaamuu dandeenya jechuudha. Mukni kun muka lamaadha akka argaatoo jirtanii egaa akka kun muka jalaallee isinitti argisiisaara muka lamatu haga kana buufatee too baate mukni kun kunoo isinitti mul'ata jedheen abdii qaba. Muka lamaadha karaa jiraatiin illee hoo mul'achuu baate dhiifama yeroo biraa yoo viidiyoon isinitti mul'achuu baate yookaan mukti isaa muka lama ta'uu waggaa adda baafachuu baattan ta'e koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo poostiin isinii godhuu danda'an isiniin jedha kunooti. Mukni kun muka lamaadha. Mukuma lamaan kanatu iyyuu haga kan akkatti buufate. Isiniin jechuun jaaladha egaa kunooti seera mul'ateetoo jira. Kaameeraa gubbaatti kanaafuyyuu seera laaltan jedheen abdii qaba. Egaa kana fakkaata. Odduma koo keessatti kan akkanatti biqilee akkatti bareede kun isiniin jechuu jaaladha. Kanarraa kan hafe bara dhufutti immoo hatiriitti saatireetti tolchee biqiltuu akkamii akka nu biqilchiisu walumaan ilaalla. Erguuyyuu hin naqinaa isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtoota jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantuu asallaa baay'een itti bohooree biqiltuu kana dhugaa dubbachuuf ani biqiltuu baay'een jaaladha. Daa'imman illee nan jaaladha biqiltuu illee akkasumatti nan jaaladha. Dhugaa gaafanii firii ta'e jechuudha oddoo keessa calliseetuma waanuma ta'e qoffura. Dhugaa siisiriin kofaan gizee naalloltuyyuu jira jechuudha. Ganaa akka nama maarii ati bakka oddoo keessa olii gaddeemtee lafa qoffortaa waan akkasii naan jetti baay'een itti boqadha. Hookaa rabbi na gargaaree naa biqilee biqiltuu baay'ee dhadhaabeetoo jira. Akkasuma bootaa haala namni jeessaaf jedhee tananii yaadetoo jira. Waaqayyo waggaa na gargaaree immoo bara dhufutti waggaa baranaa biqiltuu kana caalu oddoo kana guutuu keessa walumaan ilaalla jechuudha. Ammaaf kaa'igaa viidiyoon kan maangatii akkatti rarra'eetoo jiru ilaala. Kan baachuu dadhabeetoo bubbu'eetoo jira. Durattuu harkatti argitaniitoo jirtan kaa'igaa akkatti yookaan harkaan qabu harcaatoo jiru yookaan humna dhabeetoo jiru. Sababbiin isaa akkatti buufate ilaala. Xaqaxaqamee waggaa buufatullee kuni ganaadha. Maangaa gurguddaa sanidha. Maangaa xixiqqaa miti kuni ganaa akkuma argaa jirtan lagaadha. Reefu buusee gaafa guddachaa deema jechuudha. Gaafa guddate mukni kun baachuudhaan hin dadhaba. Kan ganaa mooyyuu baasaa jirullee baay'eetu jira. Egaa kan yeroon kun yeroo itti gahullee ta'ee hin beeku baran ammoo arfaasaa waan biraati. Waggaan an dhufurraa iyyuu adaamaa roobni ni jira darbee jidduudhaan caame malee amma immoo ji'a elba kana baay'ee roobaa jira jechuudha. Ani baay'een itti gammade rooba namoonni qotee bulaan oduu amma nuu caame jechaa jiru ani garuu baay'een itti gammade sababbiin isaa ataakiltii baay'ee lafatti gannaqeera. Wantooti nan bisen jiru kanan biyya alaatii fide jechuudha. Egaa kana fakkaataaf fuulduratti immoo karaa mana koo handisiititti mana koo fuulduratti jiraadha. Dheettis immoo biqiltuuwwan adda addaa nan dhaaba jedhee tananii achitti immoo akkanatti marga ta'e akkanatti margu ta'e hin beeku. Egaa akkuma naannoo tariitii akkuma naannoo illee tokkollee ta'ullee maaltu akka garaagarummaa wayiitillee qabaachuu ni danda'a ta'e yookaan illee kanatti illee biqilallee ta'e hin beeku. Egaa kamiisejjiiwwan adda addaa seenuuf dhiifamanaaf godhaan isin jechuu jaaladha. Notifikeeshinii seenee xiqqoo waggaa isin jeeqetoo jiraate gamanumaan dhiifaman isiniin jedha. Egaa viidiyoon koo kana fakkaataa waa'ee biqiltuu dubbadhee toffiixuu fixeetii miti ittuma fufa. Ganaa gizee inni biqilillee biqiltuuwwan ganaa lafaa waggaa yaa'ullee viidiyoo waraabitan gadi isinii lakkisa. Akkamitti akkan qofforeetoo lafa keessa dhaabe homtuu dhabne jechuudha. Biqiltuuwwan hunda kan walii qabatu hin beeku malee biqiltuu tokkollee hin hambisne hunda isaatu iyyuu dhaabetan jira. Egaa kan rabbi immoo waggaa biqiltuu kana ija isaa hin nyaatta waggaa jedhee hundi isaatu ija godhata jedhee tan akkuma kanaatitti ka ija godhata jedheen abdii qabaa. Kana fakkaatan isiniin jedhe odduun amma keessa jiru egaa kanarraa maal akka barattaniifan isinii waraabe hurufallee naannoo haxiriitillee isinii waraabetan ture. Haxiriidhayyuu hin qabu bootaan kun. Bootan an dhaabee akkanatti marge kun. Osoo haxirii qabaatee kana caalaa marga oddoo kana keessatti kan jedhudha jechuudha. Murtoon kooyi kanaafuyyuu kaamee haxiriisitti haxiree itti tolchee bara dhufutti immoo biqiltuu akkamii akka inni ta'u walumaan ilaallaa. Egaa viidiyoolee waggaa kanaan yaada koo xumuruu baadhe viidiyoo biraati irratti waa'ee biqiltuu waa'ee kan osoo hin ta'in biqiltuuwwan biraa yeroo marge kan inni amma dhaabe kun waggaa marge viidiyoo isinii qabadhee tan dhufa akkasuma immoo warroonni dhaabuu barbaadanis waggaa jiraatan ta'ee eessaa akka fuudhetoo dhaabee biqiltuuwwan kana kan amma gannaqee jiru baay'ee baay'inaan kanan biyya alaatii fideedha. Haa qabatu haa qabachuu baatu hin beeku garuu kana gubbaarratti. Sababbiin isaa nan fide bakka kanumaan achitti argeeffam fideetoo dhufe warroonni immoo mana keessatti fiddanii dhufuu barbaadanillee goggossitanii fiduu hin dandeessu. Kan akka firee burtukaanaa, kan akka fireewwan adda addaa, kan akka aappilii wantoota akka kanaa kana firee sukkumtan goggossitanii
egaa kaasooftiidhaan martanii toteechisuu hin dandeessan. Ani amma akkasan godhe amarguu baatuun beeku. Baay'ee lafti kun lafa ashawaadha kaaga lafti Adaamaa. Kanuma lafuma shawaa kanarrattidha maangoo fi paappayyeen baay'ee kan irraa fayyadamaa turre paappayyee baay'ee fayyadamnee iyyuu viidiyoo isaatanii waraabne malee jechuudha. Garuu kun waan garaana nyaateefan viidiyoo isaa waraabuu dhufe biqiltuuwwan biraatillee kaa viidiyoo isaa waraabaa hagammoo viidiyoo biraatti walitti deebinu turtii gaarii naa qabaadhaa. Kara mana kaanitillee gizeen deemee viidiyoowwan adda addaa ganna kana kaa egaa waa'ee manaatti wal qabatee na waraabaa isin wanni kana chaayinaala kana laayik gochuu hin dagatinaa baay'ee.